Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Kun Pastor Tasfaye Tafera waldaa guutuu wangeelaa gabarsaa Buraayyuu irraati. Paartii garaa garaatti qooduudhaan wallaansoo dhaloota jaarraa 21ffaa mammaatti waliin ilaalaa dhufne. Kutaa kan biraa yeroo darbee waa'ee miidiyaa hawaasaa dhiibbaan amantoota irratti qabu keessumatti dargaggoota irratti qabu irratti xiyyeeffannee wal wajjiniin ilaalaa turre. Chaalenjii bara kanaa qabnu keessaa kun isa olaanaadha jedheetan amanaa. Macaafa Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa lamarratti wal wajjiniin dhaabbachuudhaan dhimma isaa wal wajjiniin wal qabatee wal wajjin ilaalaa turre. Har'as dhimma kanarraa kaa'amne itti fufnaa. Please namootaniif share gochuudhaan, subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan akkuma kanallee komentii keessan immoo yaada dhugaa qabdan nuuf qooduudhaan nu wajjin akka taatan isin afeera. Paartii itti aanu ani isiniif qoodu har'as waa'ee social mediaati. Akkuma yeroo darbe isinitti hime social mediaan odeeffannoo tattamaa argachuudhaaf culture values gaarii wal wajjin wal jijjiiruudhaaf wangeela Kiristoos Yesuusiin daangaan hin geenye ittiin geessisuudhaaf miidiyaawwan hawaasaa nagada irratti illee transaction irratti illee odeeffannoo qabaachuu qabnu kamiiniyyuu qabaachuudhaaf illee value guddaa qaba. Akkuma kana ta'ee jiru garuu qixatti fayyadamnuuf ammatti fayyadamnu ogummaadhaan abshaalummaadhaan beekumsaan hubannaadhaan ittiin fayyadamnu taanaan kan nu ilaallanneef kan nu ilaallatu adda baafnee hin beeknu taanaan garuu miidhamni isaa akka inni caalu isiniif kaaseen ture. Yeroo darbe kan dhaabbanne miidiyaan hawaasaa wanti ilmaan namaa irratti miidhama fidu keessaa inni tokko maa inni desensitization to violence, jeequmsa jiru yookaan rakkina jiru, distraction jiru akka nuyi normalize goonu akka nuyi bartee godhannu nu jalaa godhaa gara laafummaa nu keessaa balleessaa. Du'a namaa argaa waan oolluuf nama ajjeesuun salphaa akka ta'e du'i namaa gaduu salphaa akka ta'e nama ajjeesuun akka danda'amu du'i namaa salphaa akka ta'e nama ajjeesuuf kaka'uun akka nurra jiraatu du'i namaa gaduu omaattu akka hin lakkaa'amne akka sana nu godhaa. Keessumatti dargaggoonni geemii garaa garaa ijoolleen daa'imman gaafa ilaalan geemii sana keessatti nama ajjeesuu fiilmii keessatti wal ajjeesuu woorii garaa garaa horii garaa garaa gaafa ilaalanii gara laafummaan isaan dhala namaatiif qaban keessaa du'a lolaaf garuu eenyummaa isaan qaban ol ka'aa adeema kan jedhu walii wajjiniin ilaallee turre. Rakkoon miidiyaan hawaasaa irra waliin wajjinaalu dhala namaa irratti fidu keessaa inni shanaffaan garuu it changes behavioral values. Dhalli namaa amala isaa keessatti wantoonni inni gatii itti kennu baay'eetu jira. Miidiyaan hawaasaa garuu wanti develop godhu yoo jiraate risky behaviors warra jedhaman fakkeenyaaf wantoota akka substance use namoonni addictionii garaa garaa walirraa baruu amara arrabsoo garaa garaa walirraa baruu dhugaatii walirraa baruu ejja walirraa baruu like pornography ta'uu danda'a wantoota garaa garaa ta'uu danda'a. Highly addicted ilmaan namaa waan godhan miidiyaa hawaasaa irraa baraa deemu. Attamitti akka nama gowwomsan irraa baraa deemu. Attamittiin akka feekii waan feekii ta'e promote godhan irraa baraa deemu. Attamittiin akka code numberii namaa break gochuu danda'an irraa baraa deemu. Kanaaf miidiyaan hawaasaa rakkoo isaan ga'an rakkoo amalaa keessaa amala Kiristoos ilmaan namaa irratti barbaadu waaqayyo uumaan ganamaa ilmaan namaa irratti barbaadu nama keessaa xuuxaa adeemu. Namoonni of fakkaachuu isanii nama kan biraa fakkaachuutti promote godhu. Akkaataa uffannaa taanaan, akkaataa nyaataa taanaan, akkaataa dhugaatii taanaan kalcharii keessa irratti guddatan caalaa aadaa kan biraatti akka isaan ce'an godha. Inni kun amala uumamaa irratti amala waaqayyo ilmaan namaatiif kenne irratti yookaan immoo erga dhalannee booddee value gaggaarii ittiin guddanne irratti rakkoo guddaa qabu miidiyaan hawaasaa. So nuyi nama fakkaachuudhaaf hin uumamne waaqayyoon fakkaachuudhaaf uumamne. Dhalli namaa hundumtuu utuu addunyaan kun hin uumamin Kiristoos Yesuusin akka feesaa lubbuu isaatti akka hin amanu warri Kiristoos amanan immoo obboleessa isaanii isa ta'e Kiristoos Yesuus isa du'a mo'ee ka'e isa fakkaachuutti akka isaan guddatan waaqayyo duraan dursee akka inni murteesse
Roomee irratti Phaawulos dubbata Waaqayyo ilmaan namaa eenyuun akka isaan fakkaataniif hin uumne bifa isaa akka fakkaataniif uume karaa Addaamiif karaa Hewaaniin immoo warra bifa Waaqayyo gadhiisan kana Kiristoos Yesuusin erguudhaan bifa oriijinaala jalqabaatti akka deebinuuf Waaqayyo nu waame. So amalli nuti qabaachuu qabnu adeemsa nuti qabaachuu qabnu adeemsa Kiristinnaa keenya wajjin adeemu ta'utu irra jiraata waan ta'eef miidiyaan hawaasaa kana irratti dhiibbaa guddaa qaba. Ilaalanii xiinxalanii itti adeemuun baay'ee murteessaadha. Inni ja'affaan dhiibbaan miidiyaan hawaasaa keessumatti dargaggoota ammaarraan ga'u distorted body image nu waa'ee miidhaginaa waa'ee waan dhalli namaa fakkaachuu qabu miidiyaan hawaasaa definitionii naaroo ta'e qaba, definitionii dhiphaa qaba. Namoonni miidiyaa hawaasaa akkaataa uffannaa namaa, akkaataa qullaa deemuu namaa yeroo hundumaa ilaalaa adeeman akkaataa isaan itti naamusaa dhugaan isaan qabatanii achi dhufan itti diffaayin ta'u jalaa dhiphisa. Self worth yookaan immoo barbaachisummaan koo hamma kanaatti namoonni jedhanii akka isaan of tuffatan yookaan immoo akka isaan humnaa ol gubbaa ol of kaa'an godha miidiyaan hawaasaa wal bira qabee ilaalchisuudhaan. Inni miidhagina qabu, inni maal qaba jedhee yaadu, konseptii yaaduun kan na fakkaatu hin jiru, kan amma koo ga'u hin jiru yeroo jedhu namoonni sana ilaalanii istaandaardii sana bira ga'u jedhanii yaadan immoo yeroo isaan itti ofii isaaniitti quufuudhaaf ofitti gammaduu dadhaban yeroo akkasii irra geenya. That's body satisfactionii yookaan immoo waan Waaqayyo isaaniif kenne satisfy gochuu dadhabu. Kanarraa kan ka'edha baay'ee namni waan Waaqayyo isaaf kennetti quufuu waan dadhabeefitu qeensa nama kan biraa bitee kan inni gaxxamatuuf achirraa argeetu artificially kan ta'e qeensa kan gaxxamatuuf artificially kan ta'e nyaara ijaa baallee ijaa kan gaxxamatuuf artificially kan ta'e kan inni meekaappii qaama isaa irratti excess kan ta'e kan inni dibatuu fi ofii isaa waan jibbuuf sanammoo miidiyaatu promote godha. Miidiyaa promote godha. Namoonni akka isaan of jibban, namoonni wanta value qabutti value akka hin laanne, wanta value hin qabnetti akka value qaban godha. Yeroo ta'e nama tokkotu kaadhimmaa qaba ture. Kaadhimmaa isaa kun excessive kan ta'e beauty kana fayyadamti wantoota akka cosmeticsii kana fuula namaa sirreessan kana waan garaa garaa bifa namaa geddaran kana fayyadamtee wajjiniin adeemti. Erguma dhalatee erguma ishee wajjiniin wal baree kaasee takkaadhuma argeen beeku meekaappiidha ala ishee argeen beeku. Meekaappiidhaan hojjetatti waan hundumaa isa dibatti isa maal jetti rifeensi kan namaati, qeensi kan namaati, nyaarri kan namaati, baalleen ijaa kan namaati, wantoonni isheen diddibatu kun kan namaati. So guyyaa tokko wanti isheen sheeppi isheettiin eeggachuudhaaf taa'aa isheetti keeyattu kan namaati. Guyyaa tokko garuu bilbilli ishee cufaa taanaan hin jaallata waan ta'eef utuun argina ooluu waan hin barbaanneef guyyaa qaxaroo isaanii maal taate laata deemana dhaqee gaafaan kwakkoo xinnoo hin dhukkuba ture hin sirranne bijaamaa duwwaadhaan gadi baatee isan seenee balbala bantee fi yeroo ishee gaafatu maal jedhee abalu jirtii jedhee maqaa ishee dha'ee gaafateennaan hin jirtu jetteen isheedhuma turte garuu fuula meekaappii duwwaadhaan ishee argaa ture waan ta'eef fuula uumamaatiin waan hin agarreef hamma kanaatti geddaramutti namoonni pilaatfoormii miidiyaa irraa arganiin eenyummaa artifishaal ta'e eenyummaa isaa hin ibsine akka isaan jiraatan godha. Rakkoo kan biraan dhaloota ammaa irratti sooshaal miidiyaan qabu inni torbaffaan fiizikal aktiivitii namaa gadi buusa. Tattaaffii namaa waan namni hojjechuu qabu akka yerootti hin hojjenne namni amma yaaduu qabu akka inni yaanne jalaa gadi buusa. Namoonni sa'aatii hamma 7tti halkan kubbaa ilaalaa bulanii namoonni amma halkan keessaa sa'aatii 8tti fiilmii garaagaraa ilaalanii namoonni amma halkan keessaa sa'aatii meeqaatti guyyaadhaa jalqabee tiiktaakii irra feesbuukii irra taa'aa oolanii waan isaan lafa irratti hojjetan fiizikal aktiivitiin isaanii baay'ee
baay'ee dadhabaa ta'a, baay'ee du'aa ta'a. Keessumatti gara qulqullootaatti gaafa gadi finnu namoonni yeroo isaan iskiriinii wajjiniin dabarsan dheeraadha taanaan yeroo itti sagalee waaqayyoo dubbifatan, yeroo itti waaqayyoon kadhatan, yeroo itti waaqayyo wajjin wal argan, yeroo itti qulqulloota wajjiniin fellowshippii qabaatan waan jalaa nyaatuuf physical activity'n isaanii yookaan immoo waan isaan harka isaaniitiin hojjechuu danda'an kamiyyuu jalaa dadhaba. Mana barumsaatti barnootatti namni baay'ee dadhaba. Waajjira mootummaa keessatti hojii irratti baay'ee dadhaba. Lafa hojii garaa garaa humnaan hojjetamutti namoonni akka isaan waan fuulaa fuula hojjetan, waan qaama isaaniitiin hojjetan, waan sammuu isaaniitiin hojjetan hunda namoonni akka isaan dadhaban godha. Fitnessii jalaa dhoba, efficiency isaanii gadi buusa. So it reduces physical activity. Kana nama baay'eetu halkan taa'aa bulee guyyaa rafaa oola. Halkan taa'aa bulee guyyaa mugaa oola. Waan dursa kennuu qabutti dursa hin kennu. Miidiyaa hawaasaa ilaaluun gaariidha hamma nama gargaarutti. Miidiyaa hawaasaa ilaaluun gaariidha hamma sammuu namaa hin miinetti. Miidiyaa hawaasaa hordofuun gaariidha hamma vaaliyuu isa guddaa nama hin gachisiifnetti. Macaafni qulqulluun waan hundumaatiif piraayoritiin akka jiru dubbata. Yesus Kristos akka jedhe duraan dursaati mootummaa waaqayyo barbaaddadhaa. What does that mean? Wanti dursuu qabu jira jechuudha. Jireenya namaa keessaa, bultoo namaa keessaa wanti dursuu qabu jira. Wanti dura ta'uu qabu hin jiraata. So miidiyaan hawaasaa rakkoo inni qabu keessaa inni torbaffaan akkasiin jedhe waan hojjechuu qabnu hojii keenya gadi buusa. Social skillii keenya saddeettaffaan dandeettii hawaasummaa keenyaa baay'ee gadi buusa. Baay'ee gadi buusa. Yeroo hundumaa digital communication irratti hundoofna taanaan fuulaa fuula dhala namaatii wajjiniin fellowshippii hin qabnu taanaan jireenya hawaasaa wajjiniin hin qabnu baay'ee gadi buusa. Baay'ee gadi buusa. Face to face social skilliin warkaa gata. Namoonni yeroo hundumaa miidiyaa irra oolan dhala namaatii wajjiniin gatta'anii haasa'anii fuulaa fuula gatta'anii haasa'anii waan haasa'an bakkaan gaachuu irratti baay'ee danqamu. Baay'ee danqamu. Miidiyaan hawaasaa miira hin qabu yookaan immoo miirri isaa xiqqaadha. Nama ilaalutullee miira qaballaan kan hafe communication sun by itself, software sun by itself miira hin qabu. So fuulaa fuula hamma teenyee dhala namaatii wajjiniin haasofnu hin ga'u. Personal relationship namaa baay'ee miidha, baay'ee attack godha. Yeroo hundumaa namoonni miidiyaa hawaasaatiin tekstiin ta'uu danda'a, bilbilaan ta'uu danda'a, miidiyaalee garaa garaa qofaan dhala namaatii wajjiniin wal argan fuulaa fuula dhala namaatii wajjiniin ta'anii warri hin haasofne yeroo hundumaa social skilliin isaanii gadi bu'aadhaaf dadhabaa akka inni ta'u godha. Rakkoonni kan biraan sagalaffaaf rakkoo olaanaan miidiyaan hawaasaa irraan ga'u misinformation oduu dogoggoraati. Keessumatti dargaggoonni wantootan miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfaman duwwaa irratti hundaa'uudhaan akshinii fudhatan yeroo hundumaa rakkoo guddaa irra ga'u. Utuu addan baafatin dhalli namaa maaliif akka inni jedhe utuu addan baafatin eessatti maal akka ta'e utuu addan baafatin vaayolensii garaa garaa bixibixii seennochuudha. Jeequmsa garaa garaa keessa kan galan baay'eedha. Nama ajjeechaatti kan fiigan baay'eedha. Qomoodhaan jibbuutti kan fiigan baay'eedha. Ollaaf ollaa gidduutti garaagarummaan kan uumamu baay'eedha. Namootan informationii dogoggoraatiin miidhaman baay'eedha. Not only that, misinformationiin violence duwwaadhaan miti. Qorichallee namoonni wanta mirkanaa hin taane qoricha garaa garaa kanaaf fayyada jedhanii miidiyaa hawaasaa irratti gaafa maxxansan namoonni waan miidiyaa hawaasaa duwwaa hordofuudhaan ogeessa kallattii isaa hin beekne irraa dhaga'uudhaan ogeessa authenticated hin taane qaamni ilaallatu verify godhee abalurraa dhimma kana dhaga'uu qabdu hin jedhamne irraa waan dhaga'aniif yeroo rakkoo hammaataa keessa yeroo itti galan information dogoggoraatiin yeroo itti lubbuun isaanii darbu baay'eedha. Kana duwwaa miti. Nyaata garaa garaa
kanaaf kana nyaadhaa sanaaf immoo kana nyaadhaa kun furmaata isa kanaa ta'ee ergameera kun kan kanaa ta'ee ergameeraan yeroo baay'ee dhala namaa yeroo rakkina guddaarra buusee argame. So miidiyaan hawaasaa yeroo baay'ee rakkoo inni qabu misinformation. Kana gaafa jennu information dhugaan hin jiru miti. Information dhugaan jira. Information dhugaa garuu adda baasatanii gadi taa'anii bitaa mirgaatiin xalanii itti fayyadamuun hin danda'ama. Baay'inaan garuu misinformation baay'ata, feekiitu baay'ata. Kanaaf miidiyaan hawaasaa asirrattis namoonni xiinxalanii itti yaadanii yoo itti adeeman irraan kan hafe malee rakkoo guddaa information hin taane dargaggoota kana nyaachisaa oola. Ardhaaf isa dhumaa miidiyaan hawaasaa jaarraa 21ffaa keessa rakkoonni hawaasarraan ga'u keessaa inni 10ffaan is disconnection from reality. Dhugaarraa gargar baasuudha. Namni tokko gaafa dubbatu akkana jedhe, an over emphasis on virtual interactions can lead to a disconnection from real life experience. Kana jechuun namoonni miidiyaadhuma hawaasaa duwwaadhaan, that's virtual communication. Miidiyaadhuma hawaasaa qofaan namoonni namootanii wajjiniin wal qunnamtii godhan yookaan immoo walitti dhufeenya godhan real life irraa disconnect ta'u. Du'agaa namaan naqanii, awwaala namaan naqanii, isa boo'u wajjiniin boo'anii, isa gadduu wajjiniin gaddanii, isa gammadu wajjiniin gammadanii, lafa sargii namaa yeroo baay'ee hin jiranii, nama wajjiniin taa'anii yeroo shaayii buna jedhaniin qabanii, yeroo itti waa'ee dhugaa Kiristoos hin diskees godhaniin qabanii, yeroo hundumaa isaan kan isaan dhala namaatii wajjiniin communicate godhan social media qofaan. Kana jechuun followers baay'ee utuu qabanii in millions utuu qabanii qofaadhu reality irraa gargar isaan baasa. Macaafni qulqulluun lafa isin lamaaf sadii taatanii iddoo tokkotti walitti qabamtanitti an achitti isin gidduun jiraa jedhe malee not through media or not through communication mediaatti wal agarru wal qunnamtii marsariitiidhaan utuu hin taane waldaa kiristaanaa bakka hin bu'u. Virtual communication waldaa kiristaanaa bakka hin bu'u, tokkummaa obbolootaa bakka hin bu'u. Kanaaf yeroo baay'ee miidiyaan reality irraa dhugaarraa gargar nama baasa. Namoonni TVdhaan hin hordofu. TVdhaan har'a lallaba garaagaraa hin hordofu. Lallaba nama dhuunfaa ta'uu danda'a, waldaa nama dhuunfaa ta'uu danda'a, kan waldaa kamii ta'uu danda'a. Baay'ee miidhagaadha. Barnoota garaagaraa irraa barachuudhaaf nama gargaara, waan garaagaraa irraa argachuuf nama gargaara. Garuu waldaa kiristaanaa bakka hin bu'u, walitti dhufeenya qulqullootaa bakka hin bu'u, fellowshippii qulqulloonni walii wajjiniin kadhata walii wajjiniin qaban bakka hin bu'u. Yesuus Kiristoos isin gidduuttan argama jedhee akka congregation'itti argama Kiristoosiin bakka hin bu'u. Miidiyaan garuu kanarraa gargar nama baasa. Har'a namoonni baay'een yeroo itti qulqulloonni walii wajjiniin ta'anii kadhatan mana isaanii TV jala kan oolan abbaan mul'ataa harka as qabaa gaafa jedhu abbaa mul'ataa kan harkachi qaban abbaan mul'ataa jira hin jiru kutaa kan biraa keessatti ilaalla. Haati mul'ataa jirti hin jirtu kutaa kan biraa keessatti ilaalla. Macaafni qulqulluun abbaan mul'ataa jira hin jedhu abbaa imaanaa jira jedha malee kakuu haaraa keessatti abbaan mul'ataa waldaa kiristaanaa Kiristoos Yesuus qofa. San yeroo bira geenyu wal wajjiniin ilaalla. Haa ta'u iyyuu malee miidiyaan hawaasaa TVdhaan haa ta'u, Facebookiin haa ta'u, TikTokiin haa ta'u, Instagramiin haa ta'u, platformii kamiin iyyuu haa ta'u, realitii dhugaarraa gargar nama baasa. Hammaman fayyadamuu qabaa, yooman fayyadamuu qabaa, yooman dhiisuu qabaa. Baawundariin ani miidiyaa hawaasaatiif ana gidduu jiru hammamii waan jedhu yaadanii adjust godhatanii qisaasama dinagdeerraa, qisaasama yeroorraa, qisaasama mental health irraa, qisaasama physical activity irraa yookaan immoo dadhabbii physical activity irraa, hojii hojjechuu dadhabuurraa, qulqulloota wajjin walitti qabamuu dadhabuurraa daangaa hammamii yoon itti godhen kanarraa seef ta'a kan jedhu yaadaa waan nu gargaaru duwwaadhaa yoo itti adeemne irraan kan hafe rakkoo hammaataa, rakkoo ulfaataa, billaa hammaataa baatee adeema. Miidiyaan hawaasaa waan araada waan nama qabsiisuuf, horii namaa waan qisaasessuuf, information dogoggoraa waan namaaf kennuuf, miidiyaan hawaasaa dhugaarraa waan addaan nama kutuuf. Arras in millions followers kan qaban jiru garuu kan qofaa du'an mana isaaniitti otuu hordoftoota qabanii nagaatti dhaamanii kan of ajjeesan
kan du'an. Nama hedduun isaan jala kommentiif laayikiitu kennuu fi qofaa isaanii gongumaa kan jiraatan nagaa kan hin qabne hedduu waan ta'aniif firoottan koo urgently tarkaanfii guddaa nuyi fudhachuu qabnu keessumatti Afrikaa keessaa riisarchii ammammaatti geggeeffameen yeroo biraa isiniin fida exact percentii isaa riisarchii ammammaatti geggeeffameen persentaa 2 hin caalu miidiyaa hawaasaa properly fayyadamuu kan danda'u barnoota isaa kan qabu value isaa kan qabu yooman fayyadamaa yooman hin fayyadamu maaliifan fayyadamaa maaliifan hin fayyadamu isa kamiinan tufee gataa isa kamiinan accept godha jedhee namni adda baasee beeku not more than 2%. Kanaaf hardhallee nutti hin guyyaane miidiyaa hawaasaa gaa fayyadamnu wisely abshaalummaadhaan beekumsaan ogummaadhaan haa fayyadamnu waldaa kiristaanaa akka inni bakka hin buune qulqulloota wajjin fellowship nuyi qabnu akka inni bakka bu'uu hin dandeenye value waaqa ilmaan namaatiif kenne bara keessatti bakka bu'uu akka hin dandeenye kana beekuudhaan miidiyaa hawaasaa karaa kan biraa gaarummaa akka qabu karaa kan biraa akka inni waan hamaa qabu beeknee itti haa fayyadamnu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kutaa kan biraa keessatti waan kanaan wal fakkaatuun chaalenjii kan biraa kaafnee itti fufna. Yeroo keessan guyyaa keessan Waaqayyo isiniif haa eebbisu. Hamaa isin hin ilaallannerraa Waaqayyo isin haa eegu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammaaf nagaadhaan tura. Ammallee subscribe godhaa, like, comment, share godhaati namoottan biraa gahaa jechuun dhaamsa kooti. Waaqayyo isin haa eebbisu.